biyya Dr. Abiy Ahmed bichaadha. Carraa isaaniitiin argadhu dhabeettiin agarraa argachuuf yaadee jira. Carraa ittiin argadhu hin dandeenye. Akkuma miidiyaa kan hordofanii arganiin daandii irrallee baay'inaan jedhan achillee jiraadhu naan jedhan akka dhagaaniin akka deebinaa kennaniif ergaa isaaniif qaba ministeericha muummee biyyaatiif jechuudha. Maaliif namoonni dhugaa hojjetaa jiran biyya kana irratti dhugaadhaan kan hojjetaa jiran isaan bichaadha. Isaanitti iyyuudhaaf miidiyaa kana kan dhufe caalaa kana mara haasa'uu dhibii miti. Iyya koo daandii irra ba'uu kakkoo akka isaan na dhaganiif kan dhufe har'a. Akkuma dhaganiif akkuma miidiyaa kana ilaalanii jabaadhu. Akkuma miidiyaa kana ilaalanii akka deebinaa kennaniin barbaada. Maaliif du'aaf jiruu keessa jira? Maatii koo wajjin daandii irra ba'utti jira. Kaleessa qabeenya kana mara horadhee daandii irratti ba'uuf. Egaa akkuma argaa jirtanii atileet Burqaa Arbuu kan jedhamtu dhugaa dubbachuuf baay'ee takka garaa nama nyaatti, baay'ee nama azaazanti. እጅግ በጣም ያዛዝናል dhugaa dubbachuuf yeroo ammaa kanatti qabeenya kiyya hunda dhabeen qabeenya kiyya oradhee hin beektu atileetii cimtuu turte mataa Itoophiyaa ol qabdeedha jechuudha. Egaa akkanatti boo arguunuyyuu baay'ee tokko nama saalfachiisa dhugaa dubbachuuf baay'ee nama saalfachiisa. Namoonni ishiitti namtichi abbaa manaa ishiitti qabeenya gattee deemte abbaan manaa ishii sun qabeenya ishii san akka barbaade godhee yeroo ishiin ispoortii deemtee galtu maqaa ishii maqaa nama biraatitti qabeenya ishii san daddabarsee qabeenya ishii san fixee eege. Yeroo kanatti seenaa dhugaa dubbachuuf seenaan ishii baay'ee tokko nama ajaa'ibsiisa. Egaa dubartoonni keenya eenyumaayyuu taa'inye kanarraa waa hubachuu qabna. Dhiiratti guutumaan guututti of gatuu osoo hin taane shakkuun barbaachisaadha. Isin galee dhugaa dubbachuuf barumsa namaaf ta'a kun. Ilaala isheen kun ispoortanyaadha, atileetidha. Qabeenya hedduu qabdi kan beektu atileetota Itoophiyaa keessatti nama cimtuu turte. Har'ammoo yoo deebitee ganaa imimmaan boochuu kan Itoophiyaadhaaf jettee mataa Itoophiyaa ol qabde ganaa deebitee yoo boochu dhugaa dubbachuuf nama saalfachiisa. Uummata Itoophiyaa iyyuu in saalfachiisa dhugaa dubbachuuf. Isheen tun Itoophiyaadha jetteeti kan fiigde. Kanaaf ishiidhaaf faradamuu qaba malee namicha saniif qabeenyi ishii sun qabeenyi xiqqoon hafte sun iyyuu abbaan murtii isaaf murteessee jette. Mana takkitti wallaalatii miti kun osuma beeku uummanni osuma akka bu'aa jiran beeku osoo daa'imman akka aduu fi qorra keessatti bokkaa keessatti gadi baase beeku jimjedhee callisee taa'aa jira. Silaas ijoollee kanaaf bakka tokkotti qabee andiraashii tokko kennuufii qaba. Kan mana irraa diige inni hin kennineefi xaaranii dafqa isaanii dafqanii hojjetaniiti kan itti dhufanii kaasaa kennuufii qaba malee namichi kun yerummaa diigeetuma biraazim jedhee ba'uun dhugaa dubbachuuf inni waan goone garuu warri Itoophiyaa keessatti hojjettoota sobaan deemu akkuma isheen hojjette dhugaa dubbachuuf sobaan deemu nyaachuudhaaf malee bakka uumaaf jiraanna kan jiru malee kan namaa yaadu hin jiru jechuudha. Galee hojjettoonni isaa hojjettoota sobaa malee takkitti dhugaadhaan deemtu hin jirtu. Hankaraa dhugaa qabattee deemtu hin jirtu jechuudha. Uummata boochisaa uummata miskiina homaa hin qabne kana boochistee kan nyaataa jirtu malee hojjettoonni isaa takka kan dhugaadhaan deemtu hin jirtu jechuudha. Namni dhugaadhaan deemoo inni hidhama. Namni dhugaa dubbatu hidhaatti kan soba dubbatu isaan wajjin hin jiraatu jechuudha. Maaliifan kana jedhee maaliifan kana dubbadhiseetanii dhugaa dubbachuun waan nama aarsudha. Ishee tana bichaa miti isheen amboochu kana qofaa miti namoota isbiituu bu'aa jira jechuudha. Mana irraa diigee alatti gadi baasee manni kiraa takkitti mana kiraa fudhannee teenyoo jedhan manni kiraan isaanii oli ammasuu hin argatan. Akkamitti jiraatu namni bakka uummanni dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko akka sammuu ta'aa jira. Namni
namichi kun kana beekuu dhiisatii miti garuu beekatumaaf hin jira maaliif akkasiin jira bicha Allah yaadama hin beekamu jechuudha ani soo ta'e sanu kan nuyi hojjennee mana keenya mee kaddaamoonni dhugaa dubbachuuf waggaa meeqatama biyya ormaa keessatti mana kiraa keessa hin teenyu harka namaa hin laallu jennee umurii keenya malee biyyaa baanee ijaarranne nurraa diigee namichi kun kan biyya ormaatti hin deebisedha. Namoota meeqa sababa isaatiin ijoolleen asitti hojjeestee akka sammuu isaatiin sababa isaatiin namoota meeqatu jira ijoollumti jechuudha. Waggaa meeqa biyya ormaa keessatti ija namaa laalanii ifatamanii kaffidan hojjetanii irraa diige. Dhugaa dubbachuuf nama takka darbee tokko kan bira darbee jechuudha. Kanaa'oo kana akkamitti yaaduu dhabe sammuunsaa. Wallaalati miti kin usuma beeku uummanni usuma akka bu'aa jiran beeku osoo daa'imman akka aduu fi qorra keessatti bokkaa keessatti gadi baase beeku jedhee callisee taa'aa jira. Silaas ijoollee kanaaf bakka tokkotti qabee andiraashi tokko kennuufii qaba. Kan mana irraa diige inni hin kenninee fi xaaranii dafqa isaanii dafqanii hojjetaniiti kan itti dhufanii. Kaasaa kennuufii qaba malee namichi kun yeroo diigeetuma Biraazil jedhee ba'u dhugaa dubbachuuf inni waan goone garuu warri Itoophiyaa keessatti hojjettoota sobaan deemu akkuma isheen hojjette dhugaa dubbachuuf sobaan deemu nyaachuudhaaf malee bakka uumaaf jiraanne kan jiru malee kan namaa yaadu hin jiru jechuudha. Chinigalee hojjettoonni isaa hojjettoota sobaa malee takkitti dhugaadhaan deemtu hin jirtu. Hankaraa dhugaa qabattee deemtu hin jirtu jechuudha. Uummata boochisaa uummata miskiina homaa hin qabne kana boochistee kan nyaataa jirtu malee hojjettoonni isaa takka kan dhugaadhaan deemtu hin jirtu jechuudha. Namni dhugaadhaan deemoo inni hidhama. Namni dhugaa dubbatu hidhaatti kan soba dubbatu isaan wajjin hin jiraatu jechuudha. Maalifan kana jedhee maalifan kana dubbadhiseetanii dhugaa dubbachuun waan nama aarsuudha. Ishee tana bichaa miti isheen amboochu kana qofaa miti namoota isbiituu bu'aa jira jechuudha. Mana irraa diigee alatti gadi baasee manni kiraa takkitti mana kiraa fudhannee teenyoo jedhan manni kiraan isaanii oli ammas hin argatan. Akkamitti jiraatu namni bakka uummanni dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko akka sammuu ta'aa jira. Namichi kun kana beekuu dhiisatii miti garuu beekatumaaf hin jira maaliif akkasiin jira bicha Allah yaadama hin beekamu jechuudha. Ani soo ta'e sanu kan nuyi hojjennee mana keenya mee kaddaamoonni dhugaa dubbachuuf waggaa meeqatama biyya ormaa keessatti mana kiraa keessa hin teenyu harka namaa hin laallu jennee umurii keenya malee biyyaa baanee ijaarranne nurraa diigee namichi kun kan biyya ormaatti hin deebisedha. Namoota meeqa sababa isaatiin ijoolleen asitti hojjeestee akka sammuu isaatiin sababa isaatiin namoota meeqatu jira ijoollumti jechuudha. Waggaa meeqa biyya ormaa keessatti ija namaa laalanii ifatamanii kaffidan hojjetanii irraa diige. Dhugaa dubbachuun nama takka darbee tokko kan bira darbee jechuudha. Kanaa'oo kana akkamitti yaaduu dhabe sammuunsaa. Waan akkana kanarree dubbachuun barbaanne garuu dhugaa dubbachuuf waan hedduu garaa na gubateef waan boru anarras ga'u waan boru sinirras ga'uudha. Garuu kun sagalee namni sagalee yoo ta'e nama sagalee nama dhaga'uutti dubbatu kun sammuu kun namtichi waan akkasii waan inni furmaata kenneef uummata bu'aa jiruuf uummata iyyee meeshaa isaanii alatti gadi guuree nama mana irraa diige nama waan akka furmaata godhee miti bu'aniituma dhiisan malee waan takka waan furmaanni argame tokko hin jiru. Kanaaf nama akkanaatti dubbachuunis yookiin immoo sagalee ta'uunis hin barbaachisu. Kanaaf waaquma biraa eeggachuudha. Waan waaqayyo nama godhu hin beekanii isumatti bo'uudha malee nama sammuun sirrii jirutti iyyatta malee nama
kan nama sammuu hin qabnetti ni jedhu dhugaa dubbachuun waan akkasii kanaafiyyuu hoggaa meeqataa biyya Oromoo keessatti bu'atanii warroota akkana gana gaddeebi'anii beektanii gana gaddeebisee namni in jajjabeessaa inni gana nama ol guddate gadi deebise nama akkasuma godheedha namtichi kun kana obboloota keenya dhugaa dubbachuuf waan akkanaa kana politika waan borsa eenyu kanatti illee dubbachuu hin feene gin waan garaan keenya gubateedha waan boruna irra ga'uudhaan illee jedheeti nama akkasiitii turtii gaarii qabaadha gawalitti deebinutti nagaan tura